Dambiin haaraa tajaajila immigireeshinii paaspoortii hatattamaa fi viizaa warqee irratti ba'ee jira. Ergaan kun baay'ee murteessaa waan ta'eef aga xumuraatti dhaggeeffachuu hin dagatina. Dambiin kaffaltii tajaajila immigireeshinii fi lammummaa haaraa guraandhala 17 bara 2018 irraati jalqabee hojiirra oole namni paaspoortii idilee barbaadu kaffaltii addaa qarshii 50,000 raawwachuun guyyoota 2 keessatti tajaajila mana deemuun kennamu akka argatu ni eeyyama. Dambii kanaan namoonni biyya alaa doolaara 10,000 kaffaluun tajaajila viizaa warqee yookaan golden viizaa waggaa 10 tajaajilu akka argatanii fi namoonni biyya alaa Itoophiyaa keessatti qabeenyaan sochoone manneen akka horatan haala kan mijeessuudhas jedhame. Dambii haaraan kun tajaajila paaspoortii biyya keessaa fi alaa irratti jijjiirama kaffaltii guddaa kan fide yoo ta'u, keessattuu namoota dhimma isaanii hatattamaan xumurachuu barbaadaniif filannoowwan dabalataa dhiyeesseera. Biyya keessatti paaspoortii sa'aatii 6 keessatti argachuuf qarshii 40,000, tajaajila mana argachuuf immoo qarshii 50,000 kaffalchiisa. Gama biraatiin kaffaltiin tajaajila guyyaa 2 fi 5 kanaan dura ture qarshii 5,000 aga qarshii 25,000 otoo hin jijjiiramiin akkuma tuufeetti jira jedhame. Lammiilee biyya alaa jiraataniif immoo tajaajila idilee doolaara 200, tajaajilli onlaayinii doolaara 250, tajaajilli hatattamaa doolaara 300-350 akkasumas waraqaan qaxxaamuraa yookaan laayizis baazariin doolaara 120 akka kaffalchiisu murtaa'eera. Gama biraatiin tajaajila hayyama jireenyaa ilaalchisee kaffaltiin hayyama dhaabbataa waggaa 5 dachaa 3 dabaluun doolaara 3,000 kan gale yoo ta'u, tajaajila kana hatattamaan guyyaa 2 keessatti xumurachuuf doolaara 4,000-4,500 kaffalchiisa. Hayyamni jireenyaa yeroo yookaan kan waggaa tokko doolaara 500 yoo ta'u, baqattoota immoo doolaara 500 haga 1,000 kaffalchiisa. Investeraa fi namoota biyya alaa mana bitataniif viizaan waggaa 3 doolaara 2,000 kan waggaa 5 immoo doolaara 4,000 kaffalchiisa jedhameera. Ergaan kun keessattuu namoota biyya alaa jiraataniif baay'ee barbaachisaa waan ta'eef waliif qooduu hin dagatina. Kun giddoo baayogiraafiidha.